Harka akka nyuutu kamtu daawwattoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aa qabanne isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kana irratti xiyyeeffatu boordii nagaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin hundeeffame irratti waa'ee boordii kanaa maal beekna hanga ammaatti kan jedhuu fi keessumaayyuu dhaabbanni kun yookiin ammoo dhaabbanni nama hundeeffame Board of Peace jedhu kuni dhaabbata mootummoota gamtoomanii bukkeetti hambisuudhaan dhaabbata of danda'ee bahuu danda'a kan jedhanis ni jiru. Akkasumas miidiyaaleen idil addunyaa hedduun isaanii dhaabbata kana irratti gabaasaalee garaagaraa qabataniiti kan isaan bahaa jiranii guyyaa kaleessa Switzerland keessatti chaartariin dhaabbata kanaa mallatteeffamee dhaabbanni kun dhaabbata ta'ee hundeeffameeti jira. Kaayyoon isaa maalidha? Maaliif hundeeffame? Akkasumas biyyoota meeqatu waan kana simate kan jedhu bal'inaan isin biraan geenya amma xumuraatti faana taasisin jenna. Turtii gaarii qabaadha. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp boordii nagaa kan isaan hundeessanii biyyootiin 35 jedhamaati kan ture jalqaba irratti miseensa ta'uudhaaf haa ta'uuti malee biyyootiin 26 yookiin ammoo 25 ta'uu danda'an as keessatti akka argamanidha kan himame. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp rakkoo nageenyaa addunyaa kana irratti mul'ataa jiru furuudhaaf initiatiivii haaraa boordii nagaa yookiin ammoo Board of Peace jechuudhaan hundeessaniiti kan isaan jiranii. Initiatiiviin kana keessatti hoggantootiin biyyoota hedduu akka hirmaatanis waamicha taasisaniiti kan isaan jiran jalqaba irratti. Haa ta'uuti malee pirezidaantootiin biyyoota hedduu baay'een irratti hirmaachuuf fedhii hin qabaanne keessumaayyuu biyyoota Awurooppaa garaagaraa hedduun isaanii jechuudha. Hooggantoonni biyyoota Awurooppaa garaagaraa waamicha pirezidaantii Doonaald Tiraamp kana hin fudhanne akka fakkeenyaatti Faransaay kaasuu dandeenya. Faransaayis dabalatee biyyootiin Awurooppaa baay'een isaanii dubbii Tiraamp kanatti baay'een gammanneef duubatti harka isaanii fudhataniiti kan isaan jiran jechuudha. Kaayyoon boordii kanaa maalidha? Kaayyoon boordii nagaa yookiin ammoo Board of Peace kaayyoon isaanii guddaan maalidha kan jedhuuf ammoo miidiyaaleen akkana jechuudhaan kan isaan gabaasanii waraanaa fi walitti bu'iinsa addunyaa keessatti gaggeeffamaa jiru karaa dippiloomaasiitii fi mariitiin furuuf kaayyoo taasifatee boordiin kun hundeeffamee akka jirudha. Keessumaayyuu Tiraamp boordiin kun dhaabbata mootummoota gamtoomanii isa cinaa dhaabbachuudhaan nagaa addunyaa irratti shoora olaanaa akka taphatu ni taasisa jechuudhaan kan isaan ibsanii. Haa ta'uuti malee dippiloomaatotiin hedduun isaanii matammaan boordii kanaatu dhaabbata mootummoota gamtoomanii sadarkaa isaa gadi buusuu yookiin ammoo vaaliyuu yookiin argaminsa isaa gadi buusuudhaan boordii kanaaf xiyyeeffannoon guddaan akka kennamu waan godhuufi kun faallaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookiin ammoo dhaabbata biyyoota gamtoomanii kanatti akka ta'utti kan isaan ibsanii. Dippiloomaatotii fi hayyootiin muraasni karoora kana aangoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraatii fudhataa jira yookiin ammoo aangoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti dhiibbaa uuma jechuudhaan ija shakkiitiin akka isaan ilaalan taasiseeti jira jechuudha. Board of Peace yookiin chaartara Doonaald Tiraamp kana jechuudha. Boordii nagaa kana yookiin ammoo Board of Peace kana biyyoonni fudhatan eenyuun fa'aadha? Biyyoonni waan kanatti tole jechuudhaan pirezidaantii Doonaald Tiraamp wajjin hiriiran ammoo eenyuun fa'aadha firra kana kan fudhatan jechuun yoo ilaalle ammoo biyyootiin hedduun isaanii waan kana hin fudhanne keessumaatii affirraan kun kan taasifame hamma biyyoota 50tti akka ta'edha maddeen kana agarsiisanii. As keessaa miseensummaadhaan biyyoota 25 qofatu hirmaachuudhaan tole jedheera jechuudhaan gabaasaaleen garaagaraa mul'isaniiti kan isaan jiranii. Biyyoota baha giddu galeessaa keessaa keessumaa Israa'el sadarkaa jalqabaa irratti as keessatti argamti. Saudi Arabiyaa, United Arab Emirates, Baareen dabalatee Yordaanos, Kaatarii fi Masriin biyyoota miseensummaa fudhatanii as keessatti argamanidha. Miseensota neetoo keessatti biyyoota argaman keessaa kanneen biyyoota kana keessaa jechuudha yookiin ammoo miseensa neetoo keessaa warroonni asitti argaman biyyoota akka Turkii fi Hangaarii affeerraa Tiraamp biyyoota fudhatan akka ta'edha gabaasaaleen kan isaan agarsiisan jechuudha. Akkasumas biyyoottiin akka Afrikaa keessaas biyyoonni akka Morookoo as keessatti hammatamaniiti kan isaan jiran. Paakistaan, Indoneeshiyaa, Kosovo, Kazaakistaan, Paaraagwaayii fi Vietnaam fedhii hirmaannaa isaanii as keessatti ibsaniiti kan isaan jiran. Biyyoonni didan ammoo yookiin ammoo biyyoonni affeerraa kana hin fudhanne keessumaa biyyoota Awurooppaa akka ta'edha kan gabaasaaleen mul'isanii. Biyyoottiin didan sababa mataa isaati kan isaan qabanii keessumaayyuu shakkii guddaa yookiin ammoo kafaltiin jalqabaa miseensa kana ta'uudhaaf kafaltiin jalqabaa akka jirudha gabaasaaleen kan mul'isan. Kafaltiin hamma doolaara biiliyoona tokkotti lakkaa'amu kafaluudhaan jalqaba miseensa garee kanaati kan ta'anii. Miseensummaa qofa osoo hin taane yoo itti fufsiisan kafaltii kana sirraa wanni hamma waggaa 3 qofa as keessa turuuti kan isaan danda'anii san booda
as keessaa kan baafaman jechuudha. Kun ammoo ija shakkiitiin veto power yookiin ammoo aangoo waan tokko murteessuudha. Akkuma mana marii dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa mana marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti miseensotiin biyyoota muraasaa qofa veto power yookiin aangoo guutumatti waan tokko sagaleedhaan murteessuu qabaatan as keessattis aangoo san kan hin qaban isaan taasisaa aangoo san qabaachuu kan danda'u chairmaanii yookiin ammoo geggeessaa yeroo ammaa kana Donald Trump qofa ta'uu danda'a jechuudhaan shakkiitiin waan ilaalaniif garee kana keessatti ramadamuudhaaf fedhii akka hin qabaanne miidiyaaleen garaagaraa gabaasaniiti kan isaan jiranii. Haa ta'uutii malee biyyoottiin akka Norway fi Sweden fa'aatii garee kana keessatti hirmaachuudhaaf fedhii dhabuu isaanii gabaasaaleen agarsiisaniiti kan isaan jiran jechuudha. Gama biraatiin ammoo biyyoottiin Awurooppaa muraasni karoora pirezidaantii Ameerikaadhaa Giriinlaand to'achuudhaaf yookiin ammoo taarifa irratti dabaluudhaaf sodaachaa jiru wajji wal qabatee Tiraampiin wal qabsiisuudhaan biyyoottiin akka Noorweey fi Sweden akkuma jalqaba irratti kaasee affeerraa kan didaniiti kan isaan jiranii. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Giriinlaand yookiin du'ee argama jechuudhaan dubbii cimaa biyyoota Awurooppaa irratti kaasaati kan isaan jiran. Keessumaayyuu biyyoottiin neetoo hedduun dhimma kana irratti neetoon diigamuu yookiin ammoo abdii dhabuu humna dhabuutti deemaa jira jechuudhaanis kaasaniiti kan isaan jiranii. Noorwee dabalatee biyyoonni akka Sweden fa'aatii Noorween gama noobeelii nageenyaatii wajji wal qabsiisee Tiraamp wajjin walitti dhufeenyi isaanii baay'ee gadi bu'eeti kan isaan jiran jechuudha. Xaaliyaaniin soo fudhannee Xaaliyaan heerri keenya karoora nagaa biyya tokko qofa irratti kan hundaa'e yookiin ammoo kan hayyamu miti jechuudhaan ifatti hirmaannaa kana diddeeti kan isheen jirtu. Faransaayis deebii ifaa hin kennine haa ta'uutii malee osoo garee kanatti hin makamin hafteeti kan isheen jirtu. Keessumaayyuu pirezidaantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp pirezidaantii Faransaay agartuu ijaa isaan kaa'atan yookiin ammoo manaatsara isaan kaa'atan wajjin wal qabsiisuudhaan itti qoosuu isaaniitii wajjin wal qabsiisee keessumaayyuu pirezidaantiin Faransaay pirezidaantii Ameerikaatti baay'ee gammadaadha miti yeroo ammaa kana jechuudha. Kanuma wajjin wal qabsiisee pirezidaantiin Ameerikaadhaa dubbii yeroo dubbatan jechoota dogongoraa fayyadamuu jechoota dippiloomatiin ta'an yookiin ammoo biyyoota fayyadamu hin qabne hedduu fayyadamuudhaan hooggantoota biyyoota garaagaraa hedduu kan isaan gaddisiisuudhaan beekamanii. Kanuma wajjin qabatee Faransaayis deebii ifaa hin kennine boordii nagaa kanattis makamne jechuudha. Boordiin nagaa kun tarkaanfiin inni jalqabaa yookiin ammoo hundeen ka'umsa isaa Gaazaa wajjin wal qabataa nageenya Gaazaa eegsisuu akkasumas ammoo Gaazaa deebisanii hundeessuu wajjin wal qabataa. Gaazaa fi boordiin nagaa kun walitti dhufeenya maalii qabu kaayyoon isaanii walitti isaan fide maalidha kan jedhu miidiyaaleen garaagaraa yaada garaagaraa kennuudhaan gabaasaati kan isaan jiranii. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne boordiin nagaa kun qaama karoora qabxii 20 kan qabudha. Waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti jiru xumuruudhaaf dhiyaate keessaa isa tokko akka ta'e beekamaadha. Akka White House ibsutti boordiin kun bulchiinsa Gaazaa yeroodhaaf to'achuu deebisanii ijaaruu hoogganuu fi itti gaafatamummaa qabaata jechuudhaan ibsaniiti jiru jechuudha. Garuu ammoo aangoo fi dirqamni miseensotaa ammatti ifatti bahee hin kennamne. Miseensotiin olaanoon garee kana keessatti argaman ifa ta'aniiti kan isaan jiranii. Ministeerri muummee duraanii United Kingdom Tony Blair akkasumas ministeerri dhimma alaa Ameerikaadhaa Mark Rubio dabalatee Steve Wixon ergamaa addaa Trump akkasumas ammoo Jared Kushner soddaa Trump yookiin ammoo mucayyoo Trump nama fuudhe jechuudha. Hooggantootni kunniin sadarkaa jalqabaa irratti as keessatti hirmaatanitti kan isaan jiranii. Keessumaayyuu Tony Blair ministeerri muummee duraanii United Kingdom kun jechuudha weerara Iraaq bara 2003 deeggaruudhaan nama beekamanii akkasumas falmiiwwan iddoo garaagaraatti nageenya adda addaatiif nama hirmaataa turan jechuudha. Garee kana keessatti miseensotiin kunniin ifa ta'aniiti kan isaan jiranii. Koreen hojii raawwachiistuu yookiin Gaazaa Executive Board jedhamuudhaan hundeeffaman keessaa ergamaan addaa yookiin ammoo ergamaan Special Envoy of Middle East kan ta'an Steve Wicks as keessatti dhimma Gaazaa kana irratti olaantummaadhaan akka hoogganan akkasumas soddaa pirezidaantii Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp kan Jerry Corbyn dabalatee ministeerri dhimma alaa Turkiyyaa as keessatti kan isaan argamanii akkasumas ministeerri istiraatiijii biyyoota alaa Qaataris as keessatti kan isaan argaman. Gama Ijiptiitiinis hoogganan Director of General Intelligence as keessatti hirmaateeti kan inni jiru. CEO of Apple Global Management Marco Rohin garee kana keessatti hirmaataniiti kan isaan jiran jechuudha. Akka waliigalaatti boordiin nagaa kun yookiin ammoo boordiin nagaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kun
yaada falmisiisaa garaagaraa qabatee itti deemaati jira. Miidiyaaleen garaagaraa payback yookiin immoo waan tokko kafaltee deebii argachuudhaaf istiraatiijii pirezidaantii Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp itti fayyadamaa jiru malee hammas waan guddaa ta'eetii miti jechuudhaan kanneen qeeqanis ni jira. The Guardian dabalatee Financial Times faatii maddeen oduu hedduun isaanii gabaasaalee garaagaraa qabatanii ba'an keessatti boordiin kun boordii pirezidaantii Ameerikaatiin hoogganamu fedhii pirezidaantii Ameerikaa eegsisuudhaaf hundeeffame malee akkas hundumaa sadarkaa guddaatti ilaalamu miti jechuudhaan kanneen kitaaba yookiin immoo barruu garaagaraa kanneen katabanidha. Walumaa galatti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp boord ofiis jechuudhaan chaartarii kana labsaniiti kan isaan jiran yookiin immoo boordii kana labsaniiti kan isaan jiran miseensotiin biyyoota hedduu didamus biyyoota hedduu horachuu danda'eeti kan inni jiru. Gara fuulduraatti sammuu nageenya addunyaadhaaf fiduu danda'amu akkuma qaamoleen garaagaraa yookiin immoo qeeqxoonni garaagaraa jedhaa jiran kana fedhii pirezidaantii Ameerikaa fi fedhii Ameerikaa qofa eegsisuu danda'a. Nageenya Gaazaa keessaa wajji wal qabatee Gaazaa keessatti nageenya deebisuu yookiin immoo Gaazaa misoomsuu wajji wal qabatee fedhii uummata Gaazaa keessa jiru ni eegsisamoo hin eegsisu kan jedhu fuulduratti kan wajjin ilaalluta. Odeeffannoo keenya guyyaa irraatti qindeeffame kana fakkaata. Waan faana turtaniif horaa bulaa deebanaa isin jenna yeroo gaarii qabaadha.